cabsuudhaaf ilmi namaa ilma irraa fagaadhee yoo akkas hin taane homaa gochuu hin danda'u. Ilma namaa gammachiisuuf jettee laffa'in. Ilma namaa haga feete gammachiistus fadhiin ilma namaa daangaa hin qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirtu isiniin jedha. Warroonni amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jedha. Zamoonni kana akkuma argitanitti badeetiin hin jira dhugaa rabbii dubbachuuf nin badee hedduu takka bizii tureetiin hin jira. Hedduu takka na dabbareellee jira. Ni jira miti akkan isiniin jedhee isinitti himu hin jiru. Yeroo tokko mudiin nama rabbashama gaafa wanni tokko ta'ame bakka wanni hunduu wal keessa sin jala dhahamaa jechuudha. Anama nama akkasiisan keessaa isa tokkodha. Alhamdulillah mishi alhamdulillah fayyaan qaba. Ammootu warri na cinqamtanii naafillee bilbiltanii Roozaa maalirra jirta maalirra geettee fayyitee minaaminaan jettanii hedduu xiqqishuun anuma dhukkubaa coggaarraa hedduu takka na tuqameetiin hin jira jechuudha. Anuma dhukkuba alhamdulillah ammeshi akkasuma jechuu wayya. Kaza deebii gaafii keessaniif hadda deebii isin deebisaa namni baay'ee waa hedduu na eeggachuu jirtanii. YouTubein kiyalee xiqqishuu rakkoo wayii godhate waan xiqqoodhaaf haga ji'a takkaaf lama yookiin warra gadhiisuullee numa danda'a. Garuu faayidaa na hin qabu. Kama micatti kanarratti haa jajjabeessinuun isin jaa isumatti isin waraabu jira. Dhaayxanii isinlee subscribe godha ji'a takka keessatti yoo kuma follow kuma godhanii isin kagaltu taate surprise ajaa'iba takka dhugumaan qabaa fi nama baay'ee jaalladhuuni na bira taa'uu jirti. Bakka ni jiraami nama hundaarraa dhiistee na filattee haadhaa fi abbaa isiitu dhiistee na bira taa'uu jirti jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf akkana jajjabeessitanii abdiin qabaa jedhee yaada jechuudha. Maaliif follow aslan namni 15,000 yoo daawwate follow kuma warri hin goone yoo gootanii isin jettanii wanti namarraa hir'atu hin jiru. Birri isin kafalchiisu. Bakka normaalidha isin galee. Kanaaf hortaa kabajamtoota kennaa ani akkan isin jedhee isinitti himu hin jiru. Ammoo waan takka gorsa akka gorsa obbolummaa jechuudha. Jechuun isinirra caalallee beekee isinirra caalallee waa hunda wanni ta'ee osoo hin taane ana amma akka mataa kiyyaatti yeroo natti raartu ni beeytanii numaan bu'aa wanni hunduu imimmaan kiyya obsi kiyya imimmaan kiyya nama itti sabbaru nama itti obsi minaamin osomaa jiraatu ilmi namaa zaman ammaa kana keessatti ka isin duuba garagalee isin booda deemee haadha isin irraa nyaatee boru isin nyaatu malee ka boru waa'ee keessan dubbatu malee ka guddina keessan hin feene malee ka xiqqeenya keessan fedhu ilmi namaa osoo isin rakkattanii osoo isin booyaa jirtanii rakkina keessa san arguudhaaf hin cinqama namni baay'een jechuudha. Garuu ammoo namni gammachuu namaa arguuf nama cinqamu hin jiru. Kanaafuyyuu ilma namaa irraa fagaatuun illee hin ta'u itti dhiyaatuun illee hin ta'u maraafuu garaa ofiitu wallaalaa fi heexoo itti dhugan jaanii warra heexoo beektanillee ni beektanii. Kanaaf ijjiitti yaadha sirriin hin jirtu. Maal nu hin muddeemte hadha Roozaan jechuun keessan hin oolamu. Hadha qilleensa bareedaa kana keessa gadi bahee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa deebii baay'ee narra eeggataa jirtanii saniin isin deebisa jedheetiin dhufe jechuudha. Dubbachuu illee hin barbaanne silaa afaan kiyyaanuu waan akkanaa ni dubbadha jedheellee hin yaadne. Roozaa akkamirra maalirra jirtaa minaaminii Mustafaadhaan walitti araaramtee Mustafaadhaan walitti deebi'uu fi deemtaa. Mustafaan maalirra waliin jirtanii minaaminaa jechuu jirtanii. Oromootiyaa kasi jaallate ni jaallatta. Kasi hin jaallanne hin jaallatin. Maali ni beektaa? Nama si kabaju kabaji. Kasi jaallatu jaalladhu. Kasiif yaadu yaadi. Yoo atummaan qofti jaallattee, yoo atummaan qofti yaaddee, yoo atummaan qofti kabajje ni miidhamta. Sababni isaa maalidha? Jaalalli gama tokko faayidaa takka hin qabdu jechuudha. Booddee isaa itti seentee qixxeetti hafta. Kanaafuu nama hin jaalannee fi nama hin barbaanne nama hin kabajne maaltu wajjin nama cinqalee bara. Ammoo kan nama jaallatu baay'ee jira. Kan nama jala deemullee baay'ee jira. Kana keessaa bara yookaan namni nama jaalatu dhabee nama tokko jala hin deemu. Waa wayiitiif jecha.
oo amalaaf jecha oo waa wayiitiif jecha nama san jaalachuu dandeessa. Nama san yookaan waan kan kee beekee waa hunda nama sii beekee si argee wayii sitti fakkaatee keessa isaa sitti himatee walii himattanii gaafa keessa walii wal seentanii walii nama naa yaadu jettee amanuu dandeessa. Ani dubbii tana dhugaa rabbi dubbachuuf nama baay'ee takka jireenya kiyya keessatti akkan jedhe isinii himu hin jiru. Gaafa waan akkasii yaaddadhu ani wiqii na jetti sammuuti yaadachuu illee hin barbaanne waan dabree jira. Ka dhufuuf ammoo tuyyuu of qopheessee jireenya kiyya jechuudha. Akka itti jiraadhuu fi akka waa hunda natti beeka jechuudha. Maraafuu isinii galee namni hin beeku. Kanaaf tokkoffaa namni si miidhu namuma sitti dhiyaate. Nama waa'ee kan kee beeku, nama si beeku, nama fagoo dhufe ofirraa eeganii miti. Nama fagoo tokko namni jettanii eeganii namni nama ofirraa eegu qabu namni isatti dhiyaatuu fi nama jaallatu isin galee namni nama akkasii nama miidhu hin jiru. Nama mistira kan kee beeku akkasitti san cala namni nama miidhu hin jiru jechuudha. Kanaaf ani baay'ee takka nama amanaa dafeetiin nama jaalladha. Dafeetiin keessa kiyya nama himadha. Garaa kiyya dafeetiin nama agarsiifadha. Akkasumatti sababa kanarraa kan ka'e namni hedduun na miidhuuf baay'ee ariifatanii ana akkan jedhu hin qabu. Dubbachuus hin barbaanne illee gaafa ni cadhisallee jettu akka itti cadhistu hin jirtu dubbadhu siin jetti. Kanaafuu ani warri gaafii Mustafaa na gaafatanii Roozaa Mustafaadhaan walitti deebitamu wal'istanii warri jettanii baay'ee qaaqaa jettanii ani nama nan kabajnee fi nama nan jaalannee fi nama waan an keessa jiru quba hin qabne maaliif hin jala deemama maaliif hin jaaladhaasi maaliif hin jala deema maaltu nama na kadhachiise nama ji'a sagalitti dhalate anis ji'a sagalitti dhalate inni illee ji'a sagalitti dhalate maaltu sa'aatii ammaa kana keessatti nama na kadhachiise kadhachuus hin fadhu jaalachuus hin fadhu jaaladhe dhabe bakka waa baay'ee harkeeraan alhamdulillah nigaa maaliif gaafa akkana isiniin jedhu oo dilloomee abdii kutachuu isin hin taane nama hundaa gaafa itti dhiyaattee isiniin jettu waan abdii si kutachiisu itti sitti dhufa jechuudha. Si galee waan qalbii tantee tana si bohaarsaa deemuun arkitu waan qalbii namaa tana nama cabsaa deemu malee yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf kophaa ta'uu kophaa jiraachuu namarraa fagaattee kophaa ta'uu kanaan filadhe malee jaaladhee miti. Ani garabbi dubbachuuf nama yoo namni na miidhe malee an takka ilma namaa hin miidha jedhee yaadeen beeku. Isin galee garuu ana namni yeroo natti dhiyaatu baay'ee takka hundumtuu hedduu takka na miidhuu barbaadanii natti fayyadamanii narraa deemuu barbaadanii gaafa nama tokko keessa keessanitti himattanii gaafa nama tokko garaa keessanitti himattanii an akkana jettanii gaafa keessa keessan of agarsiistanii gaafa san namni gaafa keessa keessanii maalummatii keessan hunda isin bare namni nama miidha. Namni kun nama miidha jettee ati bakka nama tokko akka ilaaltee hin beektu gaafa itti dhiyaattu garuu namni si miidhuudhaaf wallahi laazim qalbii teessi cabsuudhaaf ilmi namaa sitti dhiyaatee nama gaarii fakkaatee waa baay'ee si godha isinii galee. Kanaafuu ani jireenya kanarraa waa hundarraa abdii kutadhe osoo hin taane ilma namaarraa abdii kutadhe. Nama kamirraayyuu jechuudha namni kamiyyuu kanatti dhiyaatu tokkichuu kanaa ta'uun argine kana miidhu malee. An takka jireenya namaa keessatti galeen jireenya namallee miidhee arkeen beeku garuu namni bismillah wallahi laazim hin beekne wallahi laazim. Kanaaf anaa fi Mustafaanii ani kana booda hedduu takka miidhame sababa hin taane keessa galee sababa isaatiin coggaarraan keenya laaxamee sababa isaatiin waa baay'ee ta'ee kana keessaan irraayyuu dabree bar namni tokko maalirra jirta maal keessa jirta maal si barbaachisaa akkasitti maal si feesisaa siin je'ee si araarfachuun dubartiin bara akkam feetillee yoo taate dhiiratti waan tokko jechuun ni sodaatti isin galee garuu osoo akkasumatti sodaa osoo bakka ani jiraamee hangam feete dubartiin takka yoo badii feete qabaatte badii batana badiitti yettee badii hin fudhattu jechuudha dubartiin maaliif ree badii feete yoo qabaatte maaliif ree dhiirattu beekuu fi qaba. Kanaaf ani Roozaan teessanii
Yoona dulloobee mana hafee abdii kutachuu osoo hin taane ilma namaarraa baay'ee abdii kutadhee jira. Ilmi namaa yoo si miidhe malee yoo sitti fayyadamee si biraa deeme malee homtuu homaa waan takka namaan godhu. Kanaaf kophaa kiyya jiraachuu filadheera. Ilma namaarraa fagaadhee yoo akkas hin taane homaa gochuu hin danda'u. Yeroo baay'ee gaafa namatti dhiyaadhu maaliif na hedduu miidhamanii beeytanii dafeetiin nama amana kana dhiyaate hunda akka kiyyaa seetiin keessa kiyya banee fi hojii jiraadha. Ilmi namaa immoo gubbaan qoflaat keessaan ilkeessi ciniina garaan nama tokko akka malee jabaadha. Keessa isaaf jecha waan meeqatee kana ajjeesee cabsee biraa deema. Maraaf ilma namaa hedduu amanuu ni barbaachisa.